jecha isaatiin hiikatii naaf fidaa jechuunsa ijoolleen waaqayyoo ijoolleen Addaam hundumti isaaniiyyuu bara 5,500 hidhaa cubbuu keessatti gabrummaa daabiloos jalatti dhiitamaa kan turan sanaaf ifa isaanii ibsuudhaaf Kiristoos kan dhufe iftii gara biyya lafaanii dhufa jedhamee akka inni dubbatame ifa kan ta'e addunyaa dukkana sanaaf kan ibsu isa waan ta'eef amma immoo namoota sanaaf ifti yeroon itti ba'u akkasumas hidhaa isaaniirraa yeroo isaan itti hiikkatan gabrummaa daabiloos jalaas yeroon isaan itti ba'an ga'eera waan ta'eef gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namoota kana hiikatii naaf fidaa jechuu isaati. Harree sanas fidanii akkuma hiikaniitu isaaf fidan har'as waaqayyoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalali namaa samiirra isaa keessa kan isa buuse nama jaalachuu isaatirraa kan ka'es immoo namoonni hundumtuu akka gara isaatti dhufaniif hidhaa cubbuu jalaa ba'aniitoo gara mana isaatti akka deebi'aniif gaabbiidhaan qulqullaa'aniitoo gara ulfaataa fi qulqulluu kan ta'e gara foon dhiiga isaatti akka dhiyaataniif jireenya bara baraa akka isaan argataniif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hiikatii naaf fidaa jedhe waaqayyoon hunduma keenyadhaa cubburraa akka nu hiikuu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko አሜን። kabajamoo abbaa keenya liqatti guhaan qeessisa Abbayinaa Mogoos bulchaa mana kiristaanaa kanaa abbootiin koo luboonni obboloottan daaqonoonni fagoorraas dhiyoorraas ayyaana gooftaa keenya fayyisaa keenya akkasumas ayyaana hosaa'inaa kabajuudhaaf mana kana keessatti kan walitti qabamtan hundumti keessan iyyuu maatiin waaqayyoo nagaa waaqayyootiin akkam bultanii akkamiin yeroo kana geessanii akkamiin turtan galata waaqayyoo akka jennuuf qooqa keenya kan nuuf saaqee baay'ina jaalalaa farjummaa isaatiinis immoo guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan waaqayyoo kan ulfaate nuuf haa ta'u meelil jedhaatii waaqayyoon galateeffadhaa baga isiniin ga'e. Haadhi keenya qulqulleettiin qulqullootaa obboleettii ergamootaa haadha isa hundaa kan taates maqaan ishii kan ulfaate nuuf haa ta'u meelil jedhaatii ammas galateeffadhaa baga isiniin ga'e. Qulqulloonni ergamtoonni wareegamtoonni toloonnis akka kennaa fi kabaja waaqayyoo biraa qabanitti maqaan isaanii kan ulfaate nuuf haa ta'u sadeessaatiin jedha waaqayyoon galateeffadhaa baga isiniin ga'e. Daqiiqaa muraasaaf dubbii sagalee waaqayyoo waa'ee ayyaana hosaa'inaa guyyaa har'aa kana kan waliin barannu ta'a. Waaqayyo gooftaan keenya gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsuu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata duree barumsa keenyaa kan godhannu hiikaatii naaf fidaa kan jedhu ta'a. Fattitaachuu አምጡልኝ የሚል ይሆናል የትምህርታችን ርዕስ። ዱbii kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbates immoo duuka buutota isaa keessaa duuka buutota lamaan kan jedhaman abbootiin keenya hiika tokkummaa irratti duuka bu'oonni kun lamaanis immoo qulqullicha Phexrosii fi qulqulluu Yohaannis jedhaniiru. Egaa ayyaana hosaa'inaa kana yeroo kabajnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma bara kakuu moofaa keessatti raajotaan isaaf dubbatamee yaa Tsiyoon jedhamee mootiin kee akkasuma gooftaan kee ilmoo harreerra taa'ee gara mana qulqullummaatti hin dhufa jedhamee dubbatamee akka ture gooftaan keenyaas akka raajota dubbachiisetti guyyaa har'aa kanaa ilmoo harreerra taa'ee gara mana qulqullummaatti guyyaa itti galeedha. Meelil jedhaatii waaqayyoon galateeffadha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 2 irratti dubbisnu jecha mata duree godhannee kaane kana hiikaatii naaf fidaa kan jedhu kana dubbatee agarra. Egaa lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti dhiyaatee gara tulluu Ejersaa fi gara Beetafaagee yemmuu gahetti barattoota isaa lamaan ergee akkanas isaaniin jedhee jedha. Ganda fuuldura keessan jiru sana dhaqaa achitti sarree hidhamtee bukurii ishee wajjin waliin ni argattu hiikaatii naaf fidaa maal gootu kan isiniin jedhu yoo jiraate gooftaan isaanii isaan barbaada jedha. Yeroo sanas
isaan ni gadhiisu jedhee dubbata. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kanatti duuka buutota isaa keessaa lamaan isaanii qulqullicha Phexrosii fi qulqulluu Yohaannisiin gara mandara isaa fuula isaanii dura jiru gara Beetafaagee iddoo jedhamu sanatti harreen hidhamteetoo ilmoo ishee wajjin jirtu akka isheen jirtuu fi harree sana immoo hiikatii naaf fidaayii jechuudhaan dubbatee akkasuma immoo namni maaliif hiiktu kan siniin jedhu maal gootus kan siniin jedhu yoo jiraate immoo gooftaa isaaniitiif ni barbaachisu jedhaatii ittiin dubbadhaayi yeroo sanas isin gadhiisu ittiin jedheera. Egaa kana jedhee boodattis duuka buutonni lamaan kun akkuma gooftaan isaanii isaan ajajetti gara Beetafaageetti deemanii harree ilmoo ishee wajjin hidhamtee jirtu sana argatanii akkasumas immoo harree sanas hiikanii gooftaa isaaniitiif fidan. Yeroo kana godhanittis maaliif hiiktu kan jedhu akkuma gooftaan dursee isaanitti hime sanatti namoonni isaan gaafatan. Yeroo kanattis gooftaa isaaniitiif ni barbaachisu waaqni isaanii gooftaan isaanii isaan barbaada jedhanii namoonni sun isaan dhiisaniiru. Yeroo kanattis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos harree sana fidanii fi yeroo isaan dhufanitti iddoon amma jenne kun gara Yerusaalem irraa abbootiin keenya hiika tokkummaa irratti boqonnaa 16 yookaan immoo 16 miraaf fagaata jedhanii tokkaaniiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 14 sana miila isaatiin deemee boqonnaa lamaan sana immoo gara mana qulqullummaatti haadhoo saniin deemee akkasumas immoo si'a sadi immoo mana qulqullummaa ilmoo harree xiqqittii bukurii ishee jedhamtu sanarra taa'ee naanna'eera jechuudhaan abbootiin keenya nuuf kaaniiru. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti yeroo inni dhufu kanatti daa'imman xixiqqoon akkasumas uummanni hundumti isaanii ba'anii tajaajiltoonni isa wajjin turan duuka bu'oonni gooftatis hundumti isaaniiyyuu guyyaa kanatti warreen kaan muka meexxii qabataniitoo akkasuma kaan isaanii uffata isaanii gooftaadhaaf hafaniitoo harreen ishee isa baattee jirtu sunillee lafa akka isheen hin deemneef guyyaa har'aa kanatti uffata isaanii hafanii fi Hoosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa Waaqayyootiin dhufu galateeffamaadha jechaati. Akka Daawit jalqaba irratti faarfannaa 117 yookaan 118 lakkoofsa 25 irraa kaasnee yeroo dubbisnu amma nu fayyisi yaa gooftaa inni maqaa Waaqayyootiin dhufu eebbifamaadha jedhamee akka barreeffame sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti gaafa dhufu daa'imman xixiqqoon akkasumas sabni guyyaa sana achitti argame suni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfina waaqummaa isaatiin gara mana isaatti gaafa inni galu isaan kun gooftaa isaanii kan ta'e fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos mootii isaanii kan ta'e fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Hoosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa Waaqayyootiin dhufu eebbifamaadha Hoosaa'inaa Aariyaamitti jechuudhaan gooftaa isaanii galateeffatanii mee ililchiraatinis galateeffadhaa saba kiristaanaa. Hoosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa Waaqayyootiin dhufu galateeffamaadha. Inni maqaa Waaqayyootiin dhufu jechuun maal jechuudha kan jedhan abbootiin keenya yoonni mana kiristaanaa inni jalqaba irratti raajota dubbachiisee waaqa akka inni ta'e dubbachaati kan dhufu inni galateeffamaadha. Innis gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudhaan dubbataniiru. Kanaaf gooftaan keenya har'a gara mana qulqullummaatti harree bukurii yookaan immoo ilmoo harree sanarra taa'ee guyyaa itti galeedha. Kanaafis jalqaba irratti gooftaan kana taasisaatiin duratti hiikaatii naaf fidaa jedhe. Amma kan hiikamuun isa barbaachisu waan baay'ee ture bara sanatti abbootiin keenya yoonni mana kiristaanaa hiikaatii naaf fidaa maaliif jedhe kan jedhuuf barootaaf namoonni bara 5,500 guutuu hidhaa diiyaabiloos jalatti akkasumas garbummaa cubbuu jalatti hidhamanii turan waan turaniif gooftaan immoo kan hidhaman sanaaf hiikumsi akka ta'uuf gara biyya lafaatti ofii isaa dabarsee addunyaa kanaaf laachuudhaaf waan dhufaatee jiruuf akkasumas yeroon gidiraa suni darbeetoo amma garuu yeroon hiikumsaa waan itti ga'eef addunyaa kana fayyisuudhaaf dhiiga isaa lolaasee foon isaas kukkutee yeroon inni itti fayyisuuf waan ga'eef yeroon isaa sun ga'eera jedhee lallabuudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota isaa kanaan hiikaatii naaf fidaa jedhee. Egaa namni cubbuudhaan hidhameetoo jiru mana Waaqayyoo keessa badee waaqa tolfamaa waaqessuudhaan mana Waaqayyoo keessa badeetoo addunyaadhaaf garba ta'uudhaan jireenya isaa Waaqayyoo dagatee cubbuudhaan deddeebi'uudhaan namoonni bara baay'ee mana Waaqayyoo keessa ba'anii jiraatan baay'een jiraachuu danda'u. Har'a garuu guyyaan kun guyyaa Waaqayyoon hiikaatii naaf fidaa jedheera. Duuka buutonni abbootii keenya lubootan fakkeeffamu luboota jalqabaas kan ta'an isaanii waan ta'eef
Kanaafis isaan kan hidhaman kaniif akkasumas waaqayyoodhaaf kan dhiyeessan waan ta'aniif hiikatii naaf fidaa jechuudhaan namoota hidhaa cubbuutiin qabamanii jiran, namoota waaqayyoo irraa adda ba'anii jiran, namoota jireenyi isaanii faalla waaqayyootti ta'e, namoota gidiraa biyya lafaatiin qabamanii waaqayyoo irraa adda ba'an waaqayyoon gooftan keenya hiikatii naaf fidaa jedha. Egaa guyyaa kana guyyaa hiikamuudhaaf itti waamamneedha. Addunyaan cubbuu galaana ta'e baroota baay'eedhaan waaqayyoo irraa adda nu baasee addunyaa keessatti nu hidhee kallattii garaagaraatiif garbicha seexanaan taasisee turuu danda'a. Har'a garuu waaqayyoon gara kootti koottaa nun jedha. Hidhamee kan ture gara isaatti akka dhufu barbaada. Egaa waa'ee harroota sanatti yoo deebine harroonni suni hattuun isaan hateetoo abbaa qabeenya jalaa fudhatamanii bara sanatti hidhamanii turan gooftan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa isaan fudhachuudhaaf jedhu kanatti. Kanaaf hattoonni hatanii dirree irratti baasanii harroota isaan hidhanii turan. Fakkeenyi isaa jedhanii abbootiin keenya Diyaabiloosis bara 5,500 Addaam nama jalqabaa akkasumas immoo ijoollee Addaam hundumaa isaanii barootaaf hidhaa cubbuu jalatti akka isaan kufan garbicha isaa ta'anii akka isaan jiraataniif waaqayyoo jalaa baasee dirree irratti mana qulqullummaa keessa baasee addunyaa keessatti mootummaa waaqayyoo keessa baasee gara Si'oolitti waaqayyoo irraa adda ba'anii namoonni baay'een turuu isaaniitu kan dubbatudha. Kanaanis gooftan keenya amma immoo dhufee ofii isaatiif jecha isaatiin hiikatii naaf fidaa jechuunsa ijoolleen waaqayyoo ijoolleen Addaam hundumti isaaniiyyuu bara 5,500 hidhaa cubbuu keessatti gabrummaa Diyaabiloos jalatti dhiitamaa kan turan sanaaf ifa isaanii ibsuudhaaf Kiristoos kan dhufe ifti gara biyya lafaa ni dhufa jedhamee akka inni dubbatame ifa kan ta'e addunyaa dukkana sanaaf kan ibsu isa waan ta'eef amma immoo namoota sanaaf ifti yeroon itti ba'u akkasumas hidhaa isaanirraa yeroo isaan itti hiikkatan gabrummaa Diyaabiloos jalaas yeroon isaan itti ba'an ga'eera waan ta'eef gooftan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namoota kana hiikatii naaf fidaa jechuu isaati. Harree sanas fidanii akkuma hiikanii isaaf fidan har'as waaqayyoon gooftan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalali namaa samiirra isaa keessa kan isa buuse nama jaalachuu isaatirraa kan ka'es immoo namoonni hundumtuu akka gara isaatti dhufaniif hidhaa cubbuu jalaa ba'anii gara mana isaatti akka deebi'aniif gaabbiidhaan qulqullaa'anii gara ulfaataa fi qulqulluu kan ta'e gara foon dhiiga isaatti akka dhiyaataniif jireenya bara baraa akka isaan argataniif gooftan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hiikatii naaf fidaa jedhe. Waaqayyoon hunduma keenya hidhaa cubbuurraa akka nu hiikuu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon guyyaa irraa kanatti hiikatii naaf fidaa jedhe. Jireenyi keenya maal fakkaata? Nuti waaqayyoo wajjin jirra moo waaqayyoo irraa adda baanee hidhaa cubbuutiin hidhamnee jirra? Waaqayyoo irraa adda baanee addunyaa keessatti garbummaa cubbuutiin jiraachaa jirra moo nuti akka deemsa waaqayyoof tolutti deematee jirra? Yoo hidhaa cubbuu keessa jiraannee ta'e waaqayyoon hiikatii naaf fidaa akka inni jedhe hidhaa cubbuu keessa hiikamnee gara isaatti akka dhufnu barbaada. Addunyaadhaan qabamnee waaqayyoo gaddisiisa jirra yoo ta'e har'a garuu hiikamnee gara mana isaatti dhufuuf barbaachisa. Namni waamicha gooftan keenya isa waamu kana dhaga'ee cubbuu keessa jiru keessa gabrummaa keessa jiru keessa addunyaa keessa jiru keessa adeemsa waaqayyoof hin mijanne adeemsa isaaf hin tolle sana keessa ba'ee gara waaqayyootti jiraachuu gara isa wajjin jiraachuutti deebi'uun isa barbaachisa. Waaqayyoon gara isaatti deebinee akka jiraannu hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Egaa gooftan keenya Yesuus Kiristoos hiikatii naaf fidaa jedhee hiikanii yeroo fidanittis immoo gara mana qulqullummaatti ulfina waaqummaa isaatiin guyyaa irraa kanatti namoonni hundumtiyyuu ba'anii biyya sana keessa kan jiran hundumti isaaniiyyuu tokkummaadhaan gamtaadhaan ba'anii Kiristoos galateeffachaati akkasumas immoo waa'ee waaqummaa isaatis inni samiirraa Ariyaamirraa kan dhufe akka inni ta'e beekuudhaan Hosaayinaan samiirratti Hosaayinaa Ariyaamitti jechuudhaan waaqa isaanii goofta isaaniitiif jecha galatoo kanaan galateeffachaa akka isaan turan. Isa immoo akka jalqaba irratti faarfataan Daawit faarfannaa isaa 8 lakkoofsa 2 irratti afaan mucoolii fi daa'imman irraa galata kee qopheessite jechuudhaan daaqonoonnis yeedaloodhaan si'a baay'ee irra deddeebi'anii ganama qindaasee irraa jalqabanii ammas wangeelonni afranuu yeroo dubbifaman irra deddeebi'anii yeedaloo miidhagaatiin akka faarfachaa turan afaan daa'immaniitirraa afaan mucooliitirraa ati galata kee qopheessite jechuun akka dubbate guyyaa kanatti daa'imman xixiqqoon tokkummaadhaan ta'anii waaqa isaaniitiif Hosaayinaa jechuudhaan Hosaayinaa Ariyaamitti Hosaayinaa ilma Daawitiif jechaati inni maqaa waaqayyootiin dhufu kan eebbifameedha jechuudhaan
gooftaa isaanii galateeffachaa turan. Namoonni baay'een isaanii warri Fariisotaa daa'imman sun akka isaan callisan taasisuudhaaf jennaan illee Waaqayyoon galata isaatiif akkuma kitaaba irratti barreeffame guyyaa kanatti dhagooleen Biitaaniyaa keessa jiran burraaqanii utaalanii ta'u Waaqa isaanii galateeffachaa turan. Meelil jedhaati Waaqa kana galateeffadhaatinis. Egaa gooftaan ulfinaa fi kabaja guddaadhaan gara mana qulqullummaatti seene. Yeroo kanattis gara mana qulqullummaatti seene mana qulqullummaarraa si'a sadi naanna'e. Maaliif si'a sadi naanna'e kan jedhuuf abbootiin keenya yoonni mana kiristaanaa iccitii Sillaasee ibsuudhaaf Waaqayyoon tokko yeroo ta'u qaama isaatiin maqaanan akkasumas hojiidhaan sadi kan ta'edha. Iccitii tokkummaaf sadummaa ibsuudhaaf abbootiin keenya si'a sadi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni mana qulqullummaa kana naanna'e nutti dubbatu. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa kana ulfina isaatiin gaafa inni naanna'u namoonni Yerusaalemitti magaalittiitti yeroo inni seenu argan gara Yesuus Kiristoositti dhiyaachuudhaan inni kun eenyu jedhaniidha. Ihee maanna'u namoonni akkanatti galataan isa marsaniitoo kan deebi'an kun isa wajjin gara mana qulqullummaatti kan dhufan kun ulfinaan akkanatti kabajameetoo namoonni magaalaa keessa jiru hundumti ba'eetoo kaan uffata saafeetoo kaan immoo baala garaa garaa isaaf hafuudhaan akkasuma waan qabu ulfina isaatiif kan malu hundumaa kan raawwatameef kun inni kun eenyudha jedhan namoonni kun. Egaa namoonni kun mootii akkasiitiif gooftaa akkasiitiif ulfinni akkasii gaafa taasifamuuf Waaqa isaaniitiif mootii isaan barbaade dhufeef gaafa galanni akkasii taasifamuuf inni kun eenyudhaan hirrifatan. Inni kun boru dhufeetoo mootummaa keenya nu alaa fudhachuu danda'a jedhaniitoo namoota sana gadduutti naasuudhaan qabamanii inni kun eenyu jedhaniitoo ni gaafatanii. Magaalittiinis ni raafamte jedha ulfina gooftummaa isaatiin akkasumas immoo kabaja namoonni uummanni guyyaa sana walitti qabamsuun isaaf taasisan irraa kan ka'e magaalittiin sun ni raafamte. Magaalittiin Waaqayyoon beekne yeroo ulfinni Waaqayyoo dubbatamu ni raafamti. Magaalaan ulfina Waaqayyootiif hin dhaabbanne hin jiraanne gaafa maqaan Waaqayyoo irratti waamamu dhiphinaa fi naasuudhaan qabamti. Nuti garuu magaala Waaqayyoo keessa kan jiraannu gaafa ulfinni Waaqayyoo dubbatamu gaafa maqaan Waaqayyoo jejamu gaafa ol kaafamu nuti gammachuutu nutti dhagahama. Meelilleedhaan gammachuu keessan ibsadha. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Egaa inni kun eenyu jettees magaalittiin ni raafamte jedha. Ummatichis kuni Galiila Naazreetii kan dhufe raajicha Iyyesuusidha jedhanii dubbatanii jedha. Egaa eenyu akka inni ta'e gaafa dubbatan namoonni sun immoo inni magaala Naazreetirraa Galiilaadhaa kan dhufe gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka ni dubbatanii jedha. Maqaa isaatti ulfinnaa ta'u meelil jedhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis gara mana qulqullummaatti galeetoo mana qulqullummaa keessatti daldalan taane warreen daldalan akkasumas hojii foonii kan raawwatan hundumaa isaanii achi keessa isaan baasee mana qulqullummaa isaas ni qulqulleesse jedhamee barreeffameera. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kanatti ajaa'ibnii fi dinqiin mana qulqullummaatti deemuu isaatiin taasifame akkasumas ulfina isaatiif namni hundumtiyyuu ba'ee tokkummaadhaan isa galateeffachaa gara mana qulqullummaatti guyyaa itti galeedha. Kanaanis ilmoo harree irra taa'ee maaliif gara mana qulqullummaatti gale kan jedhus abbootiin keenya yoonni mana kiristaanaa jalqaba irratti ilmoo boqonnaa 14 sana miila isaatiin deemuunsaa bara kakuu moofaa keessatti gooftaan keenya abboommiiwwan kurnan kennee tureeyyuu isarraa kan adda ba'e immoo afran isaanii suni maalinni kan jedhee gaafatu yoo jiraate isaan sun immoo waadaa baroota garaa garaa keessatti namaaf galamanidha. Inni jalqabaa waadaa Noohiif galameedha. Ijoollee Waaqayyoo lammaffaa deebi'ee bishaan badiisaatiin hin balleessu kan jedhu. Booda irrattis abbootii keenyaaf waadaan galamaati ture. Amma Yohaannis cuuphaa bira ga'utti waadaawwan 4 turaniiru waan ta'eef isaan sun walitti ida'amaan 14 ta'u. Booda irratti gara mana qulqullummaatti ofii isaatii ilmoo haadha irra taa'ee galuunsaa bara seera kakuu moofaa keessatti kan isaaniif kennamees ture sana calaqqisiisuudhaaf ilmoo harree sana irra taa'uunsaa immoo seera haaraa isiniif fiduudhaaf kanan dhufe. Ani waaqa kakuu haaraati yookaan immoo bilisa isin baasuudhaaf waaqan dhufe amma seera haaraa seera namatti hin ulfaanne seera jaalalaan ittiin jiraatamu isiniif kennuudhaaf waaqan dhufeedha jedhe. Mee waaqa kana jedhaatti galateeffadha. Waaqayyoon gara biyya lafaatti kan dhufe
cubbuun nutti ulfaatee kan ture gabrummaan akkasumas waanjoon gabrummaa nutti baay'atee kan ture nurraa salphisuudhaaf kanaafis seera kakuu haaraa nuuf kennuudhaaf ilmoo harree kan namuun irra hin teenye ilmoo harree kan baanumaayyuu irratti fe'amee ton beekne sana ofiisaatii irra taa'ee gara mana qulqullummaatti dhufe innis waaqa mootii moototaa kan ta'e ofiisaatii waaqummaa isaatiin gara biyya lafaatti nu fayyisuudhaaf kan dhufe waaqa akkasii akka inni ta'e barri kakuu moofaa darbee amma garuu bara kakuu haaraa keessa seenuu keenya barri kun immoo bara bilisummaadhaan itti jiraannu bara ulfina waaqayyootiin itti jiraannu gara mootummaa samiitti bara galuudhaaf karri mootummaa waaqayyootti nuuf baname waan ta'eef gooftaan keenya ilmoo harree sanarra taa'ee gara mana qulqullummaatti galee jedhanii dubbataniiru. Kanaaf nutis waaqa nu barbaachaaf guyyaa har'aa kanatti gara mana qulqullummaatti galee mana isaa qulqulleesse. Akkasumas ulfinni waaqummaa isaatiin isaaniif ibsamee akka isaan dubbachaa turan nutis bara keenya guutuu Hoosaayinaa ilma Daawitiif kan jedhame Hoosaayinaa jechuunis akka faarfannaa 117 lakkoofsa 25 irratti barreeffame Hoosaayinaa jechuun amma fayyisi jechuudha. Kanaanis gooftaan keenya yeroon inni itti dhala namaa fayyisu yeroon inni itti fannoo irra oolee ta'u bilisa nu baasu yeroon hidhaa seexanaa jalaa hiikamnee gara gannatii mootummaa waaqayyootti itti gallu waan ga'eef bara kakuu moofaa keessatti Daawit maaloo ammuma nu fayyisi yaa gooftaa jedhee harka isaa bal'isee gara waaqayyootti kadhachaa kan ture yeroon isaa suni waan ga'eef Hoosaayinaa jechuunis amma fayyisi jechuudha. Yeroon fayyinaa sunis ga'eera jechuudha. Gooftaanis kana raawwachuudhaaf gara mana qulqullummaatti dhufe lallabaa ajaa'ibaa ta'een dinqii ajaa'ibaa ta'een ulfina ajaa'ibaa ta'een namoonnis ulfina isaa ibsa turan. Nutis mana isaa keessa jiraannee ulfina isaa akka dubbannu waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Ayyaana Hoosaayinaa irratti namoonni hundumtuu tokkummaadhaan daa'imman dabalatee namni laaka callisiifamu yoo taasifamuudhaaf yaalameyyuu dhagooleen bitaaniyaa ulfina gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif utaalatti akka isaan turan dubbata. Kanaaf nuti uumama waaqayyoo kan taane ulfina isaatiif kan uumamne galateeffannaa waaqayyootiif dhaabbachuun akka nurra jiraatu guyyaa har'aa kanarraa ni baranna. Namoonni hundumtuu gamtaadhaan tokkummaadhaan ulfina gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jiraachuun akka isa barbaachisu inni eenyu jedhanii akka gaafatan nuti namoota akkas jedhanii gaafatan sanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni waaqa waaqotaati jennee deebisnaafi inni mootii moototaa kan ta'e inni gooftaa gooftotaa kan ta'e waaqa addunyaa kana gara hin jirree gara jireenyatti fide ofii isaatiif immoo namni bifaaf fakkeenya isaatiin uumame suni gaafa kufe immoo barbaachuudhaaf dhala namaa ta'ee kan dhufe foon dhala namaatiin kan mul'ate inni tawaayidoodhaan kan kabajame inni gonka waaqa kan ta'e ilma waaqayyo abbaati jennee dubbanna. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jiraata bara baraa kan ta'e jiraachisaa fi soora uumamtoota maraatis kan ta'e addunyaa kana kan jiraachisu abbummaa isaatiin kan eegu kan tiksu akka inni ta'e abbaa murtoo bara baraatis jenna. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana gara hin jirree gara jireenyatti akkuma fide akkasumas addunyaa kana dabarsuudhaaf murtoo dhugaa kennuufis kan dhufu isa akka inni ta'e hangafa lubootatti hundumaayyuu si'a tokko fannoo irratti raawwachuudhaan hojiiwwan sadeen sana kan raawwate hangafa luboota waan ta'eef waaqayyoon waaqa akka inni ta'e inni gara mana qulqullummaatti gale kuni gooftaa akka inni ta'e hubachuudhaan ulfina gooftummaa isaatiif malu kabaja waaqummaa isaatiif malu yeroo hundumaayyuu qaama birootiif kan hin taane isaaf qofa kan ta'u kana malummaa isaa kana keenyummaa isaa isaaf kennaa galateeffannaadhaan mana isaa keessa jiraachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon isa galateeffachaa mana isaa keessa akka jiraannu hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Inni kun eenyu jedhanii jedha. Egaa nuti eenyummaa isaa barreerra. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf ibseera. Abbootiin keenya hayyoonni mana kiristaanaa tokkos jedhanii waa'ee gooftummaa isaa nuuf ibsaniiru. Nuti har'aa mana qulqullummaa keessatti gaafa walitti qabamnu inni eenyu akka ta'e hin gaafannu. Maaliif jennaan iccitiisa nuuf ifeera waan ta'eef. Maaliif jennaan kitaaboliin nutti himaniiru waan ta'eef. Maaliif jennaan tokkummaaf sadummaa isaatiin of ibsee inni ulfina isaatiin galataan gara samiitti kan ol ba'e akkasumas immoo kan nu eegu kan nu tiksu ta'uusaa amannee fudhanneerra waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa akka inni ta'e ni dubbanna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa akka inni ta'e ni dubbanna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootii moototaa akka inni ta'e ni dubbanna. Waaqa waaqotaa akka inni ta'e ni dubbanna. Abbaa murtee bara baraa akka inni ta'e ni dubbanna. Hangafa lubootaa akka inni ta'e ni dubbanna. Kanaaf nuti gooftaan keenya eenyu kan jedhuuf deebii qabna. Deebii kanaan mana isaa keessa akka jiraannu yeroo hundumaayyuu waaqummaa isaa hubannee amannees
isaaf bitamnee mana isaa keessaa hanga dhumaatti akka dhaabbannu Waaqayyo nu gargaaru.